Das qabatee diinis qabatee waa hunda haa qabuun fadha. Qabeenya qabatee yoo diin hin qabanne maal na godha? Qoy obboleettii too waliin hin dalagattani miskiinummaa wal fuutanii. Ani akkami beektee waan ganaa takka jedhanii nama jedha san hin barbaadu beektee kan mana dura qabu jiruu bareedduu na jiraachisuun barbaadan. Okay, duuba fakkeenyaaf gaa wanti laaftutti argatan hin jirtu beeyta. Okay. Okay, ayyee inni qabeenya. Okay, ati maal qabdare? Silaan qabeenya qabaadhe maafi qabeenya qabu soqa qara. Qabeenya horii san hin baannu qabeenya biraa. Qabeenya biraa fayyaa jaanii hin qaban. Bar fayyaa malee hoo? Ustaas fayyaa maali? Fayyaan taqaamaati ka fayyaa jaanii hin qaban. Nan dhukku beessa kayyaa'u. Fayyaa malee hoo? Fayyaa malee maal hin qaba jettetti waan biraa? Okay, gama fakkeenyaaf gaamicaan inni yeroo dheeraadhaan waggaa dheeraa qabeenya si dura deemee carraaqee dalagee lafa bitatee mana irratti ijaarratee intala dubrummaa qabduun laalladhee xiqqoo fuudhaa jedheeti amma laalin lafa intala saniitiittu qabeenya kiyya kanaaf illeef naaf ayyee jajeeti intala dubrummaa qabdu akka ajaa'ibaatitti fuudha jedheeti taa'aa jira akkasiimi. Dubrummaan hin qabaree. Wallaahi. Ay maameen kakada namantu. Wallaahi of laannaa jees. Fadhii kiyya malee na kofalchiistas naman taatu. Amma zabana kana beeyta kitaaba tokko shabaaba barsiifne. Akkam. Dhalaa dubrummaa qabdi wanti isin beeytaniin duduram. Ustaas amma walumaa galatti jechuudha. Kan jenni amma fuulli dhiifameeti. Fuulli ofeete ni dibama. Maal dibana waan dibatan hin beeku bar. Asuma lamaan jidduu lallaalaa jenneen dhalaa dubrummaa qabdu achiin beeytani. Abbooti naman taatu. Eessa jidduu? Siifne gaa. Natti mustaas naan galle. As jidduu jechuun maali? Waan as jiru maali? Waan as jiru. Amma gurbaan gandaa aareet itti dawwalaa jira. Subhaanallah. Ammaaliin balleesse dubartii dubrummaa qabdu harmaan beekan jechuun maa ta harmi qaqqacalee jeetu quraanni numa hin dubbatu. Wayi. Dubartii dubrummaa qabdu harmaan beekan gaa'e. Zayituuna qabdu. Ustaas bifa mana irra dawwala. Nagarre. Hin jijjigu. Laal ni jabaa ta'u xiqqaa tokko jechuudha ni jabaa malee. Wallahi rakkanne wallahi saalfanne si jala. Maal jechuun namaan adda wali dhiifama. Himnee jirra gaa sanumaan beeytanii akkasitti hubadha kitaaba kana isin himen jira. Ina ustaas maal irree jiru maal fakkaatti akkam jirtaati akka biraa. Jirra alhamdulillah amma bakka ulii ganaa nama diinii tokko nama tokko haa Anama waa'ee dhiiraa natti naaseen ustaas dhiiran fadhoon an dhiiran fadhu dhugaa barbaadaami waa'ee dhiiraa natti naaseen dhiira nan barbaachisu nan barbaachisu. Ayyaa naafisi wajjaa abshirayyee yaadin ishee. Kana.
Wallahi ada nama antar. Kunneen teenya nama abdii murate hundallee akkanatti boojitii aartani. Wallaahi laazim. Nama dhiirarraa abdii kutate hunda. Nama bojiti ammaat. Asiiti ustaas. Sanasitti naa soonu obseeti. Haase kaarra waat qashuma haase akka namni irratti hin beeknetti mistareessi haase. Lakkii. Hayya warra jala jirtan. Warra jala jiran dhiisi anuma amma mistareessituma akka namni irratti hin beeknetti misira ansiite. Antanan hin beeku waan. Waan akkanaa baran asirratti naa baran. Wallahi ulanna just maaliif naasoit? Naasawaan akkanaa si naasaw jechuu kiyya. Dura namni keessaan salaam waliin jedha waan ta'eef akkas. Okay. Dabareen kan itu firee hangaatuudhaaf. Hangaatuun argattee bara hin dhageenye. Hin dhageenye aboonni siinan beeka siinan beektu viidiyoo wayii takka illee waraabee fi jirtu beektee siinan beektu anniin jala. Viidiyoo gurbaa wayii tokko gurbaa bareedaa tokko argatte natti fakkaate. Maashaallah mabruuk jeetin du'aayi godhe. Abboon akkana naasayin maal uummanni IPdhaa walitti qabaabaree akkas godhaa maal dhiirti faayidaa. Hangaatu baga nagaan dhufte qaali. Welcome. Baga nagaan eedan assalaamu alaikum irra deebi'an mallee. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Gurbaa warra firaati moo dhugumaan? Kan jalaa kan gubbaati nurraa usaa waan haappii hundee isin dhugaan seenaadhaati. Akkam nagaa qabdanii isin jirtanii? Yaa tana jedhaani bara IPdhaa walitti fidanii jedhaani bara. Nabeetta hangaatu. Akkanatti sirra konna dhugaan seenaa nuun jetta yoo obboleessa taate maatii miti rakkoon qabu. Laa obboleessa malee. Isin yoo feetan obboleessi biyyaa rabaan jireettanii. Lubbiyyaa akkamii si wallaalaa na beektaan sin beeku jechuun maal jechuun? Si dadee mataan akkana dhukkube na quba qabdaa gaafattiyyoo. Dhugaa jeemee. Rakkoon qabu. Wal bara. Si dhukkubee moo? Wallaahi naasif rakkadhee. Akka mukaan dhaabbaddeef hin jettu. Baraan sababa warra na jaalatu jee rakkatu kana jechaan bar rakkachuu dhiisee badhiisin maa jecha jiraachuu jira bara. Wallahi hangaatu viidiyoo tiitookii xiyya jala galimee viidiyoo nan basote takaraan. Garuu wanni hundi numa dabarti beektaa yeroo maafi malee. Ganaan irraa waraabanii abshee. Kaamtuu jedhee saafaan masaatitti afasii galee. Mama bayaa waan jala geesse. Maanza. Asboota ganaan irraa wara. Ustaz mama bayaa maal jette fa? Jala geesse. Amirii waa barreessinaan jeen.